Bulchiinsa magaalaa Adaamaa Naagorootti sagantaan sosochii qusannaa baankii Siinqee gaggeeffame. Qusannaan sochii dinagdee si'oomsuun investimentii dhuunfaa fi biyyaa jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa Naagoroo obbo Hirphaa Baayisaa. Akkuma beekamu qusannaan baay'ee waan guddaadha, faayidaa guddaa qaba. Innis waan qusatte deebitee immoo liqaa argattee ittiin hojjetta. Waan hawaasni kun qusate warreen initiative hojjetan amma initiativein aanaa keenya keessatti akkaataa ajaa'ibaatiin kan hojjetamaa jiru isaan liqaa asii liqeeffataniiti kan isaan hojjetan waan hawaasni kun hojjete sana liqeeffataniiti hojjetu kan isaan hojjetan sun immoo gabaa tasgabbeessuu keessatti hiika guddaa qabaachuudha. Aannan irratti hojjetaa irra, lukkuu irratti hojjetaa irra, furdisa horii irratti hojjetaa irra, baankii kana waliin kan hojjetaa irra. Dinagdee keessatti waan baankii kana waliin hojjenne sun gabaatti ba'ee immoo hawaasa gargaaraa jechuudha. Qaala'insa gabaa hir'isuufatti illee qusannaan bakka guddaa qabaata. Faayidaadhuma kana bu'uureffachuun akka aanichaatti baankii liqaa hojiilee adda addaaf dhiyeessuun hojjechaa jiru. Baankii Siinqeetti hawaasni akka qusatuuf sosochicha taasifnee ibsan. Sagantaan keenya irraa kun qusannaa sosochii qusannaa baankii Siinqeeti. Akkuma beekamu akka aanaa Goorootti fi baankii Siinqeedha walitti hidhamiinsa guddaa waliin qabu jechuudha. Walitti hidhamiinsa keenya kunis immoo hawaasa aanaa Gooroo keenya akkaataa itti qusannaa isaanii qusatanii deebi'anii immoo akkaataa itti liqeeffatan jechuudha. Kana irratti waliin hojjenna. Waanuma qusatan, waan hawaasni kun qusate, warreen immoo hojii irratti hojjetan dubartootaan wal qabatee warreen initiative hojjetan irraa wal qabatee isuma immoo deebisanii liqeessinaaf jechuudha. Haala kanaan waliin hojjenna baankii Siinqee waliin. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa aanaa Gooroo obbo Shaalloo Siyyuum hojii barbaaddota 1220 waldaalee 136 jalatti gurmeessuun kurmaana tokkoffaa dhaabbiidhaan hojiitti galchineera jedhan. Bara kana galme kurmaana tokkoffaa irra kaasee adoleessa irra kaasee galmee fi cadalii xumurree gurmitti kan gurmeessaa kan jiru yoo xiqqaate naannoo waldaa 136 naannoo nama 1220 dhaabbiidhaan hojiitti galchineera jechuudha gammaatti. Baankiin Siinqee immoo waldaalee kanaaf hanga ammaatti qarshii miliyoona 99 liqeessuu kaasan. Dhaqqabamummaan baankichaas dabalaa akka jiru eeraniiru. Kana keessatti liqiin hanga ammaa kennine naannoo miliyoona 99 kurmaana tokko qofatti kennineera. Liqii bara kan Siinqeerra wanti adda isa godhu kanadha. Bara darbe waggaatti naannoo miliyoona 100 kennin. Amma kurmaana tokkoffaa irratti naannoo miliyoona 99 kennee jira. Amma kana boodas waldaalee nama ijaarsa jiran qophii karoora daldala isaanii qopheeffatanii baankii Siinqeetti darbee fi liqii eeggachaa jiran baay'eedha. Kana gochuuf immoo qusannaan dirqama. Qusannaa walitti qabamu deebifnee bifa adda addaatiin dubartoota, dargaggoota akkasumas qaamolee hawaasaa kanneen biroof liqeessuun jijjiirama keessatti gahee bahannaa kan jedhan immoo baankii Siinqeetti hojii gaggeessaa damee ganda haaraa obbo Dajanee Girmaati. Yaa qusannaa yoo jiraate malee liqii kennuun tajaajila garaagaraa kennuun hin danda'amu waan ta'eef maddi liqii kennuu maddi tajaajila garaagaraa qusannaadha waan ta'eef kanaaf baankii Siinqee qusannaa sassaabee uummatuma kanaaf immoo deebi'ee liqii kan kennu ta'uusaa kanaaf uummanni aanaa Gooroo illee walitti yaa'ee haala kanaan qusannaa bifa gaarii ta'een gaggeessaa jira. Qusannaa immoo walitti qabne kanas immoo deemneetuma teessisuu qofa osoo hin taane dubartoota dargaggoota aanaa kana keessa jiran maanguddoota warra umurii isaanii garmalee wanni jedhin walitti dhufanii raawwatanii maatii taanii initiativeidhaan gurmaanii raawwatanii haala kanaan liqii kennaa jirra. Dubartootas immoo tokko sadii olii walitti gurmeessinee raawwanne walii wabii taanii akkaataatti liqiin haala mijatuuf ni jira. Dargaggoonni illee gurmaanii haalli itti aanaa wabii ta'ee fi liqii itti kennaa fi tajaajila garaagaraatiif oolchan ni jira. Initiativein akkuma jirutti itti fufee liqii hedduu kennaa jirra. Ammallee kana booda kan itti fufnee kennu ta'uu mala jedhee yaada. Hojii caasaa mootummaa aanichaa faana qindoominaan raawwataa jirru daran cimsinee itti fufnaas ibsan. Kanaaf hojiin keenya walitti hidhamiinsi waajjira himaaxatii fi aanaa Gooroo akkuma jirutti kan itti fufe ta'uusaa isin beeksisuun barbaada. Egeree keenya fooyya'aaf har'a qusannee jedhan hirmaattonni sagantichaa dubbifne. Har'a kun wanni asitti argamee fi qusannaa baankii Siinqeetiif. Qusannaan baankii Siinqee jechuun sabbata haawwalee qusanneeti ittiin jijjiiramaa jira, ittiin fayyadamaa jira akka gaariitti haawwaleen Siinqee keessattuu dubartoota faayidaa guddaa qaba. Liqii ni arganna, ittiin tajaajilamaa jira. Itti fufnee qusannee, itti fudhannee, itti wajjannee, jijjiiramnee deebisna. Baankiin kun jiraachuun isaa gaachana.
gaachana saba keenyaati jennee yaanna. Gaachanummaan isaa diinagdeedhaan of danda'anii biyya diinagdeedhaan of dandeessitu dippiloomaasiidhaanis of danda'a. Dhiibbaa uumuu danda'a. Baankii Siinqee jechuun sabbata haadhaa jechuudha. Qusannaa egereetiif kanaaf waan bareedaadhaan nu fayyada, waan gaariidha, waan faayidaatiin ja'a.